irra nama kana ayaaf eeggatti moo sin fedha yoo jeen irra ayaaf eeggatti fedhii fi jaalalli kuni maaliin waladda jarri lameen obboleeyyani moo waliif diina fedhii fi jaalala wanni jaama kuni wanni kun akka sadii jira fakkeenyaaf tokko maal waliin jaan seete jaalala obbolummaa sin jaaladhaa waliin jaa namni tokko ammoo an sin jaaladhu sin fadha malee sin jaa amma asirratti sin fedha namni jaamuun kun shamara moo dhiira sin jaaladhu fakkeenyaaf namni tokko ka'ee dubartii takkaan yoo hin peene jaalala amma namni keenya akkamiin beeka jaalala waan jaamu kana jaalalloo isaa qofa saniin sin jaaladha jeeti saahibban isiitii fi shamara biraadhaa ammoo sin fadhaa jaan maaliif taniin jaaladhu nin qabaa waan jiru sammuu isaa keessa jira sii galee bakka kana amma ammoo zabanni sun xiqqoota shaashaalee dabareeti maal jechuu eegalanii fadhii sanis xiqqoosho xiqqeessaniiti jaalala obbolummaatiin si fadhaa jaalala biraa osoo hin tahinii waliin jechuu eegalan. Amma gara gaafii keeyitti hoggaaniif dhufnu namni tokko dubartii takkaa fi dhiirri takka gaafa wal baranii wajji haasa'uu eegalan nama sin fadha je'ee irra wal kunuunfatamoo warra sin jaaladha je'ee jettee akka kayyetti warra sin jaaladha waliin je'e suni paarsantaa 100 keenyee paarsantaan 90 waliin kunuunfatanii hin jaa gaafa sin jaaladhaa bira geessee ati dubartii takkaan akkas jetteen jaalalti sun irraawwatama xumuramaa deemuuf deemti bakka kana maaliif hin jeeseeti namni tokko amma dhalaa takkaa fi dhiirri takka amma wal barte haa jennu isiinis qanqaaffatte akka gurbaan kun isa jaalatu feetee jirti inninis isiin tun akka isa jaalatu fadhanii jiran waliin qaqaanfataa yoo akkasitti deeman dhiiroo yooma sin jaaladha naan jaadhaaf hawwiidhaan namni kun dhiiroo ana jaalatamoo jettee hawwiidhaan eeydisii galee yoo inni akkasumaan irraa callise hogguu bar jaalala bar afaanumaa waliin hin jeeni malee itti jiranii beek sii galee egaa wal kabaju isinis maal afaanii baasuu deemtu sin jaaladhaa sana afaanii baasuu deemti gaafa gowwichi xiyya rabbi isa kaasee sin jaaladhaan afaanii baate isiin guyyaa sanirraa boona isii eegaltee jirti naa kunuunsi akka duraa sun hin jiru jechuudha amma kana kaniin si hime riyaalitii waan hawaasa keessa qabatamaan lafa jiru beekadhu si galee namni kun boona fadha waan ta'eef gaafiin adeemsaa miira keechaa baha sin jaaladhaa je'een namichoon kun jaalala isiif qabu itti ibsatee miire jaalala kana dura gochaattu jira gocha ittiin jaalala tana ibsateettu jira waan hojjetee jira namichi kun ni laffa'eeti isiidha gocha jettee dheengadde maalirra wal karakkaru turtan gochaa dursamoo jechaa tursa waan joo kana wal karakkaru turtan jechaa dursamoo gochaa tursa waan joo kana wal karakkaru turtan nuti cinaan tokko jechaattu gocha dursa jenne cinaan kun ammoo gochaattu jecha dursaa jaan sunis akkaataa qaba amma fakkeenyaaf jaalala keessatti mawdu'a jaalalaati jaalala keessatti jaalala irratti michiyyoo takka yoo ka jaalatu taate michiyyoo lafaa kaatee mucaa yoo ka jaalatu taate ibsatuudhaaf ibsa jaalalatti achi tarkaanfatuudhaaf sin jaaladhaa habiibti tiyya yoo je'een jaalala ibsate moo afaanin usee gocha qofaan hin dubbatu gaa afaanin waan gochaan hojjete kana afaanin hin ibsatu usee afaan kana maragatee gocha qofaan isii dura daddeema if mimicciira uffata addaa kaayatee asirratti jechinis barbaachisaa gochinis barbaachisaa qoy lamaanuu adda hin hafan garuu adda iruma nafan garuu aliifni kam bismillaan kami durri kam waan jaamu laal akan gaafa jalqaba isaa awwalummaa jechuugaa يدخل دخول أولية حاجة jalqaba gaafa laallee dhiirri takka fakkeenyaaf dargaggeessi tokko ka'ee dubartii takka arkuun kun hin dubbanne beeka ganaa namni kun arkuun kun gocha agaree jira jechuudha eegasii agaree yoo micoon tun taateef maal godhu eegala fagag jechuu eegala seeqoo hay maashaallah tureessaa baate kan duba kana
Koi amma jaalatu jirta moo maali? Koi rabshaan keessan kun aya ofa irras kota. Innaa waan si ajaa'ibu yoo xiqqaate jecha dura parsantaa 50 gochaa jira akkamittiin naan jedhe ati quban qabdu osuma deemu jirtu intala bareeddu tamudhii sorsaa tafunyaan aliin takkaa nagariin gibbii keessaa gabbaati agarte Bichee godhaasin beeytu sigalee bilbila isiitiin qabdu ammagaa micoota akka akka agarteetti jaalalti maa irraa sin qabin onneen diwdiwumaa sin je'in hay rifattee qaama deemsa maa wallaalin hara deemtu maa wallaalin sa'aa deemtee hunda isuma maa yaadatin gizee mana dheeytu isumaa duraa mul'ata gizee kitaaba adda buntu isii dura ta'a. Ustaazima miira keechaa ba'a. Maa afaanin na qabdaa obboleessoo. Ofa miira keechaa. Sambuuta ni bantaa. Hello, money it is very important in the hills also. Micoon dhufte. Kai ciraachi oo maal asirraa goote auzu billahi min shaytaan. Amma maal godha ni ciisanii yaada maal godhu eegal. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aya. You speak English good. Wow. Thank you bro. Isinitti ofaaye. Anna maal godhu eegala micootana akkamittiin dubbisuu qabaa. Isii tanaa wajjin relation akkamittiin godhuu qabaa. Eessaan haramii waan jiru. Innaa amma nama iyyaafataa jechuu saahibban isaa yookaan dubartii biraa intala baloo akkas jaamsan ni amma asirratti gaafii adeemsaati. Wanni harakaanni inni isii duratiif ni micciiree fi albaatiin dillituni waan ifi hojjete waan namatti ol hin baasinii beekigaa. Qaayika laal wanni ati beekuu qabdu amma nuti wanni jechuun jirru isii jaalatee jira. Laala mooni jechuudha. Sa'uma qaayika sa'uma harkisanitti isii jaalate moo jaalan? Jaalate. Jaalalti irraa qabamee jira. Qabamee jira. Mudhiin kutamte. Innaa amma gocha moo jecha sin jaaladhaa jedhu santuu dursaa waan jaamu jira. Dubartii qoyna na fixachiis. Oofi. Laayikiin tuqe. Dubartii takka gisii arraa agartee arruma kaatee arruma sin jaaladha ni jaama. Jaamu bar. Fixadhu. Warra silaa sirriin qalbeeffadhaa. Namni tokko arra bilbila walirraa fudhatee abbummaa ina Yesuus sin jaaladha waliin hin jiru. Har'a bilbila walii fudhate maal walii godha seete wal dubbisa. Nagaami fayyaadhaa. Zuur saggadsh asrim sunnaam saggadsh quraan qarraash inde. Yaa maashaallah. Salaam naachuu batarrab maazarish. Arra hanganuma haasawa. Jaruu jaalate ittiin baafanne sigalee gocha godhu jira. Isinis isa kana qalbii wal jaalatanii beeku. Isinis nagayaame jetteen qaqaanfattee nagayaame nama jetteen jira miti. Isinis nama kun yoo ta'e aakshina qaqaanfii hatta dubartiin beekeessaaf nama jaalatu gisee garte qaanfii guddisti. Gajjajjattee silaalaa nagayaame. Kokkomaltee waqaadhi jira miti. Maal godhu jira nama jarri kun osoo sin jaaladha waliin hin jeeyin dura. Aakshina inumaa ati. Bar parsantaa 50 siin jee bar parsantaa 50 gochaa dursa haya bakkaree burrana dhaabsisan irraa haa eegaluun gurbaan kun saahibban isii barbaada maal godha eenyu saahibi isiisan dubbis mee micoota naa wajjin akkamiin wal qunnamnaa ja'aan bilbila isii barbaada asumarrattuu seenaa takka isin yaa himu barsiistuu teenya daaliktee nama barumsaan nu hime nama lamaa jiraa ja'an wal jaalatan yaadaa wal jaalatan laa sirri naa qalbeeffadhu innaa mee daraartuu fi umar je'in maquma tokko fakkeenya siyaa godhu micoota na agaree jaalate boodarra maal godhe itti himuu sodaateeti dabdaabbee barreesseef atema maaliif fakkeenya si godhu jira dabdaabbee inni barreessu sun jecha sin jaaladhaa isin jiru duratti gochama akka ta'e beek maal jee barreesseef mana barumsatti yaa abaluu maqaan kiyya abaluu ja'amaa hedduudhaan si jaaladhee akkanaa sitti himachuun sodaadhee saniifuu yoo kana jaalattu taate borna jaalachuu kan kee waan hin beeku shamize diimaa uffadhu kootuu jeen sigalee innaa fuudhee waraqaa daftara keessa kaa'eef sammuu isinis galtee agarte dubbiste gammadde ta'eef gurbaan kun ni barreessite jechuu isinis maal goote abaluu kiyyaa hedduun si jaaladhaa akka malee natti toltee jirtaa garuu dhiifama naa godhii shamize diimaa waan hin qabneef abaaboo tante tana fakkaataa jira shamizni diimaan sun shamize diimaa waan hin qabneef
agartee inni amma abaaboo tan deetana silaa gadi abaaboo tana qabadhu hootu jaan unfadhu meesirritti boo innaan ni barreesseef sanboota irraa micoon laal fuutee daftara keessa keesseef garuu shamizni isiin uffatte shamiza kan adii diimaa miti naan jeegaa diimaa miti gurraacha inni amma bakka anan jaalattu wajee gaalaala agartee daftara sanis wayi dubbisee inni milikkataati na jaalachuu dhabuu keetiidha sittillee dubbadhu waan hin sodaadhuuf jecha shamiza diimaa yoo uffattee dhufte tamaam walii galle yoo shamiza diimaa uffattee dhufin ammoo sii galee nan jaalattuu keetiin beekaa jeen isiin ammoo dhiifama naa godhii ani sin jaaladhaa garuu shamiza diimaa hin qabu manaahi hanuman qabaa jettee daftara keessa keesseef inni wayi daftara laale wayi dubbise isitti soo dubbise aarumaan qaraatiif irraa dhiise eega isiin heerumtee daddaltee booda akkuma gaa dokumentii mana keessaa qaqqabdu tokko gizee agaru fuudhee gizee dubbisu if ciniine jechuu quba isiin deebisaa bareedaa dubbisteef sii galee amma wanni kana fakkeenya sii godhee fi namni tokko jecha takka dubartii takka arruma sin jaaladhan joon akshinaa jira wal qaaxaruu jira hatta inumaa wal jaalatanii wal baranii hunda sadarkaa sin jaaladha waliin jiru irra ga'uun isteepii fudhatee jechuudha saniifuu sirraan fixadhaa qoy na obse gutakka. Gocha daleeydeetti eega gocha daleeydee booda yoo itti himattee sin jaaladha jetteen boodatti irrellee gocha ammas agarsiisaa deemtaa jechuudha lamaan wal qabate jechuudha dura gochumaa dursa malee fixadheetiin jira. Faallaa kiyya jirtaa jecha Ustaaz Imaam karaa gabaabaa waan dhiyoo tana xumurree irra nu deebiftanii jaalala keessatti muyiti godhadha nadda deebisaa jira. Jaalala keessatti mawdu'a jaalalaa keessatti jaalala waliif ibsuudhaaf gochi dirqama nama tokko jaalachuuf jaalala nama kanaaf ibsuuf waan namsun tahe beektu malee sin jaaladhan jettuun akan gocha kana bar haga feete if micciirin sin jee bar baadiyyaa teenyas yoo taate baadiyyaa ganda soddaa daqiitii qaadhimaatee tiimi dachii tana torba dachii gadda qotiif torba oloo qotiif sin jaaladhaa intalaan hin jenne osoo intalti jaalalatee hin beekin namichi nu bira taafas si quba qabdi yoo agartee guuza nu bira dhufeefatti quba qabdi intaloon jaalalateetirraa waa takka zeero ooyiruu gandaa olii gadi falaffalteet qabeenya gandaa olii gaditti falaffaltee oomisha alaa galchitee fi intaloon kabiraa jala jaalala yeroo jechaa jirru jaalattee mi'ee hojii isii as keessaa qabdaa bar milyoon tun diin qabdi ibaadaa qabdi nama akkanaati nama akkasiiti as keessatti herreega dhaatte takka ida'u takka akkana waliin dhooyte as keessa jira sun waan as keessaa qabdu kana as keessaa qabda gocha kuni gocha kanaan isii dura haga feete deem ni maraate karaa xasiin isa baasee dhufe jetteessi hubatti yookaahu dalaga ganda kanaa qaba jetteessi hubatti yookaahu haajaa adda addaatii jetteet uzurii lafa sii keessi haga ati sin jaaladha jetteenii waan gochaan hojjette kana jaalalaan ittiin baafatinitti karaamaa qabdi akkami jaalala ati isii jaalachuu kana sirraa beeytidha sin jaaladha jetteenii ibsuu fi ibsa jaalalaa keessatti yoo isii tana nin argamma intala takka arge natti toltee bakka natti toltee jirti gochaan olii gadin fiiga si jaaladheetin jiraan jaan ibsaa bar ibsa jaalalaati hayyee gochi immoo jecha dura yoo kadhufu ta'e ittiin dubbadhu maragameetin ta'a jaalala isii afaaniin ibsuuf ree waan hojiin dalage kana afaaniin ibsuuf olii gadin dura fiiga intaloon na kabaja jetteeti nama biraa jaalala eegalti lat kutaniin duuba nam jaalatte tokko osoo hin ibsineef gochaan dachii tanallee yoo dhiitaa oolte akkami jaalala isiif qabdu kana ibsitaaf fakkeenya amma haadha mana kiyyaa ilillii alaa biteetin fida ilillii biteetin gocha ililliin tun gocha fideetan soofarra lafa kaaya yookaan sirarra darbeetan biraa kuta gocha ililliin gocha hin barbaachi jechaattu gocha dursaa ilillii goggoytuu tana fuudhe ho
surprise ma iPhone makiinaa waan hunda yoo gocha gaahayyee jechaan yoon jaalalan onnee tana keessatti gochaan hojjedhe kana hin ibsineef akkamittiin ibsuu fi danda'a gochi akkamitti jecha dursaa asirratti gaafii hawaasaa dhaggeeffannaga waan dheengadda xumurre irra nu deebi'e. Jarri bara obboleeyyanii. Dubartiin takka hoggaa wal jaalatan osoo jecha kana itti jechuu baateen illeedha. Akka namni kun si jaalatu bar ni beektaa bar gocharraa. Chaaleenjii inni dabarsu beekte ni beekama taa akka jee. Namni tokko arruma wal harkee arruma namni wal jaalanne sin jaaladha waliin jiru hin jiru. Bu'aa bahii godhuu qaba moo godhuu hin qabu hawaasa keenya. Jechuun arruma kee arruma sin jaaladha namaan hin jiru. Bar bu'aa bahii hadursu. Bar wanni jechaa jiru Ustaaz Imaam. Fedhan haa waggallee turanii fedhan haa ammallee ta'u hadursu ibsa jaalalaa keessatti jaalala intala tanaaf ibsuuf yookaan namicha kanaaf ibsuudhaaf gocha moo jechaa dursaa yoo lafaa kaafne jechaattu gocha dursa mee kuullee yaada qabda? Yaadan qabee. Eshi. Nama tokko laaltee mizaantee sambuu booda jaalalti si qabdi erga jaalalti si qabdi booda hara gaafii deemta. Gaafiidha. Allahu akbar wassalaam hayyuun haa jiraatu olumate. Isittiin himne beek if keessaa qabda waan sanii laaltee madaaluu sanas keessaa qabda. Keessa laala jaalalti baarantuuni akkam see xabiyaan jaalalaa tuni waan haalaan dinqisiifannaa jabduu waan takka ta haalaan amaloota taatu bareedina dinqisiifatte akka gartee dinqisiifannaan sakkara jaalalaa jijjiiramte. Si galtee dinqisiifannaan jabaatte kara jaalalaa dabarte san booda kara gaafii dhaloote jechuudha sadarka qabdi. Gaafii booda wal fuudhuu wal heerumuu waan akkasii takka dhufu tartiiba murattaba waa hundis tartiiba qabdi. Gocha moo jechaa dursa? Gochaa dursa. Wanti jecha moo jechaa miti jee babbayaan. No jechaa dursa. Jechaa dursa malee gochaa miti. Okay alfati. Mee Haaruun qoy dhaabbata Haaruun akkami jechaan eegaltameeti? Jechaan akkan itti eegalu intala takka naa ta'uu fi ta'uu dhabuu fi as keessa seef godhee bara. Naa ta'uu dhabuu onneedhaan qeebaleeni. Onneen qeebaluun sunuu jecha. Laalamma kullee waan bareedu takka ni yaadachiiste maal jettanii obsaare Ustaaz Imaam obsaa isin amma yaadattanii boodatti deebitan. Muyit goradhaa kullee onneen qeebalee intalti tuni nama nagaatii nama kabajaa qabu maatiinis nama gaarii isiinis nama diin qabu as keessatti seef godhe. Seef godhuu kan ammoo namni tokko hin beeku. Suma qofee. Tole. As keessatti seef godhe jechaan jaalalan qabuuf kana hin ibsadhu cal jeetin ta'a. Jaalalan as keessatti siif qabu kana hin ibsadhu calliseetin ta'a. Gochi kun jaalalaanaa ibsuu gaama. Ayyaana asitti maqaa akka gochaatti ibsatanis hima. Dura tasuma ilmi namaa kafeete namni dhugaan jaalala beeku kanatti haa murteessu. Zimbiloo doofaa akkanumatti jilaan foo jilaan jila miti. Nama qabanii warra itti fuudhee faana nama wajjin haasa'uu hin danda'u jaalala keessatti. Amma fakkeenyaaf nama tokko erga jaalatti sammuu ta'e amansiistee jaalalti si qabde booda dura kara gochaa deemta malee kara jechaatii miti. Fakkeenyaaf akka dubartitti yoon dhiira takka jaaladde dura dursoo wanni an gochuu qabu osoo jaalatti hin ibsanne waan inni gartee silaa fadhu san gochuu narra jiraata. Yoo nama hijaaba fadhu taate, nama quraana fadhu taate, nama daansii fadhu taate, harfeete naa taatu. Miira kee jaabe. Miira kee tola. Waalaikum jara kee. Waalaikum salaam. Miira ittiin jiru kaa miira akkama gisee sirrii siin fuudhee miira naan jeen ka. Amma yeroo takka himaa obsa fuullee naaf fixattu obsa baadhiidha. Carraa siifin kennaa. Fuullee naaf fixattu. I am sorry. Fuullee naaf fixattu irra deemta sammuu.
mul'iftamoo jechaa dursa jettan isin. Nuti gochaa dursaa jechi itti aana jenna. Bas haganu. Okay. Hedduu bareeda. Dubartii takkaati afaaniin sin jaaladhaa jetteeniiti waan isii jaalatu san itti mul'iftamoo moo osoo sin jaaladhaa jettee jaalala isii tana ittiin ibsine akkanuma waan isii jaalachiisu san hojiin itti mul'ifte. Deebii gabaabduu kana gabaabduu. Jalqaba irratti ilaala Jamaal keenya akkam seete. Fakkeenyaaf ani dubartiin takka yoonii fi gartee na bareeddee natti tolte huccuun tiyya yoo xurii taate sa'aa san isii dura dhaabbadhee dubbachuudhaaf yoon bakka liistiroo dalagu jiraadhe yookaan garaaji jiraadhe dirqama huccuu saniin akka isiin na agartuun fadhu. Garuu jaaladhee jaalala ittiin himanne galee jijjiirratee mataa jee. Tana dura wayii tafee maamuttiin. Tana dura wayii tafee bara. Waan hafe siif haa himu. Jalqaba irratti ijaanii agarte dubartii takka. Laa wanni kun na obsi akka lamaa jira. Akka lamaa jira gizeen siin jiru fakkeenyaaf anamma dubartiin asirraa beeku hin qaba. Akka saayibatti wal jaalachuullee kan hin yaadin jechuudha. Nam lama akkanuma wal bara. Nagaami fayyaa osuma jiruutuma adeemsa keessa haalli walii tolee osuma deemanii kara jaalallee jijjiiranii osuma deemanii wal fuudhan. Gizee duraa beek namni walitti dhufeen jiru sii galee arruma nama tokko agartee Jamaal arruma sin jaaladhan jaamuun namni harree miti kaa gachiisi sirratti hin bahaan hin jiru hatta gizee qunnamtii godhu deemtu waan dura gootuu jira bara sii galee akkas hin jenne ammas bakka bira kutu jirtantu jira bara nama tokko dursa siin jaaladhaa jetteeti jaalalatan teessin si jaalachuu itti mul'iftee waan isin sirraa feetu guutamoo dabaree siifin deebisa gaafii kan keessi qoy gaafii isaa kanan deebisaa kutaa sirri jettee haa guutu jette kiyya qoy laala amma fakkeenyaaf ati bultii ijaaruu deemtaa jennu dubartii takka ni jaallattaa dubartiin san siif taate sitti tolte sitti das jette waliigallee eega intalli san sii taate intala tana duba way warra fuudhu deemtaa isi fuudhu deemtaami waa hunda dura intala tana siin jaaladhaa jetteeni akka isii jaalattu itti himuu danda'uudha qabda yoo ammoo afaaniin ati intala tana siin jaaladhaa ka hin jenneen taate kabiraa siin jaaladhaa jeeni ati hanga feeteefillee bareechaa olii intala ka dura jaalalaan harka neqatee jira amma bakka tanatti isii gartee ittiinif babbareechuu fi kana kuni eega gartee jaalalli itti ibsa